Taaddasaa Birruu, Baaroo Tumsaa, Elomoo Qilxuu, Jaarraa Abbaa Gadaa, Abishee Garbaa, Hayilee Fidaa, Maannoo Mazannir, Hayila Maariyaam Gammadaa, Garasuu Dhukii, Asaffaa Shaaroo Lammii, Batar Abdii, Caalii Shonee, Oliiqaa Dingilii fi Dudilee sa'aatii kanaaf qabannee dhiyaanne isinitti himna. Oduu wajjin ani Muhammad Fantaalitiin irra deebiin daawwattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo osoo gara oduu keenyatti dabriin yaadachiisa qabna. Xumura oduu keenya irratti xalayaa paartiin Koongireesii Federaalistii Oromoo boordii filannoo biyyaalessaatiif katabetu isiniif dhiyaata. Oduu keenya jalqabaatiin manni murtii federaalaa dhaddacha yakkaa lidhataa galmee himatamtootaan kan obbo Jawaar Mohammadii fi namoota isa jalatti himatamanii jiranii ilaaluun beellama biroo torban 3 boodatti qabeera. Guyyaa har'aa dhaddacha kana irratti maatii hidhamtootaan dabalatee namoonni biroo akka hin hirmaanneef poolisiin ugguree akka tures gabaafameera. Na'imaa Umar gabaasa dabalataa akka itti himte. Manni murtii federaalaa dhaddacha yakkaa lidhataa galmee himatamtoota obbo Jawaar Mohammadii fi namoota isa jalatti himatamanii jiranii ilaaluun beellama itti aanu torban 3 boodatti qabatee jira. Oolmaa dhaddacha guyyaa har'aa irratti faccisa himatamtootaa dhaga'uuf manni murtii qophee ta'us sababa hidhamtoonni siyaasaa mana hidhaa Qaallittii guyyoota darbaniif diddaa nyaata lagachuu gaggeessaa turaniin himatamtoonni kun dadhabbii dandamannee himata shiraanuu irratti dhiyaate ofirraa faccisuu hin dandeenyu jechuun iyyannaa waraqaa galfataniin manni murtichaa iyyannaa himatamtoota kanarratti hundaa'uun beellama haaraa gurraandhala 22/2013tti qabatee jira. Dhaddachi guyyaa har'aa hafee beellamni haaraa akka qabamuuf gaafachuu himatamtoota sababeeffachuun abbootiin alangaa akka dubbii afaanii haalutti nuuf ilaalamee manni murtii murtee haa kennu jechuun gaafatanii turani. Haa ta'u malee manni murtichaa dubbii bitaa fi mirgaa erga dhaggeeffateen booda himatamtoonni kan gaafatan jijjiirraa beellamaati malee sagalee hin laannu waan hin jenneef haalli kun dubbii afaanii haaluu jedhamuu hin danda'u jechuun iyyata abbaa alangaa huffisee jira. Bu'uuruma kanaan manni murtichaa murtiilee muraasa dabarsee jira. Murtiileen dabranis beellama itti aanu irratti maatiinis ta'ee namni kamuu dhaddacharraa dhorkamuu hin qabu. Hidhamtoonni mirga yaalaa ogeessa dhuunfaa akka argatan gaazexeessitoonni dhaddacharratti akka fedhaniin hirmaachuu akka qaban jechuun erga murtii laateen booda beellama itti aanu gaafa gurraandhala 22/2013tti faccisa himatamtoota kanaa dhaga'uuf beellamee jira. Qondaalonni ABO mana hidhaa galaan jiran obbo Kennasaa Ayyaanaa fi obbo Mikaa'el Booran guyyaa 4ffaaf diddaa nyaata lagachuu akkasumas hidhamtoonni siyaasaa Oromoo mana hidhaa Qaallittii jiran guyyaa 8ffaaf diddaa nyaata lagannaa itti fufuu isaanii dhagame. Miseensa maatii hidhamtoota kanaa keessaa tokko kan ta'e namni Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork bilbilaan dubbise akka jedhutti hidhamtoonni kun hedduu laaffachuu fi sadarkaa dubbachuu dadhabuurraan dhaqqabanii jiru. Miseensi maatii obbo Kennasaa Ayyaanaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork dubbise akka jedhutti obbo Mikaa'el Booran gadi ba'anii hidhamtoota dubbisuu hin danda'an. Obbo Kennasaa Ayyaanaa immoo dhaabbatanii maatii asoosiisuu waan dadhabaniif teessoon kaa'amee fi taa'anii akka maatii dubbisan dubbatu. Qondaalonni ABO kunneen hidhamtoota siyaasaa ta'anii erga hidhamanii ji'oota 7 ol yoo ta'u hanga ammaatti murtii haqaa dhabanii hiraarfamaa jiraachuu isaanii sababeeffachuun gaaffii 3 gaafatanii nyaata lagachuu isaanii gabaasnee turuun keenya ni yaadatama. Yeroo adda addaatti qondaaltota kanaaf manni murtii mirga wabii eeguufis ajajaa Komishinii Poolisii Oromiyaatiin ajajni mana murtii otoo hojjetanii kamiin akka hafeem deebii abbaan alangaa mana murtii aanaa galaaniif kennirraa baramuu danda'eera. Miseensi maatii hidhamtoota kanaa akka Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himetti haalli fayyaa namoota kanaa hedduu kan isaan yaaddessuuf durumaa dhukkubsattoota dhibee sukkaaraa fi narvii ta'uu isaaniitiif dawaa malee namoota jiraachuun itti ulfaata ta'uu isaanii sababeeffate. Ammas nyaata lagatanii dawaa osoo hin fudhatin bubbuluun isaanii baay'ee yaaddessaa ta'uu himamu. Hidhamtoonni siyaasaa Oromoo mana hidhaa Qaallittii jiranis guyyaa 8ffaaf diddaa nyaata lagachuu gaggeessaa jiraachuu isaanii Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork odeeffachuu danda'eera. Namni guyyaa har'aa dhaddacha yakka lidataa gubbaatti hirmaatee obbo Jawaar Mohammad, obbo Baqqalaa Garbaa, Shamsaddiin Hamzaa fi obbo Dajanee Xaafaa dabalatee hidhamtoota mara ijaan arge tokko akka Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himetti sababa nyaata lagachuu isaaniitiin baay'ee huqqachuu dadhabuu fi haasa'uuf illee humna dhabuu isaanii miira gaddaatiin Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himeera.
Nama huccuu keelloo uffatanii beellama mana murtii galmee obbo Jawaar jalatti himataman irratti hirmaachuuf gara mana murtii deeman maatii hidhamtoota dabalatee namoonni baay'een dhaddacha irratti akka hin hirmaanne ittifamuun dhagahame. Warreen huccuu keelloo fi uffata aadaa uffatan akkasuma kanneen birootis poolisii federaalatiin akka hidhamanis namni bilbilaan dubbifne tokko OMN itti hime. Muhammad Murkama dabalata qaba. Beellama mana murtii guyyaa har'aa namoota galmee obbo Jawaar Mohammad jalatti himataman irratti hirmaachuuf kanneen huccuu keelloo uffatanii dhaddachaa seenuuf deeman maatii hidhamtoota dabalatee baay'een isaanii poolisii federaalaatiin seenuu dhoowwamuu fi kanneen hidhamanis akka jiran beekamee jira. Jiraattota magaalaa Finfinnee dabalatee namoonni godinaalee Oromiyaa garaagaraa irraa walitti qabamuun beellama dhaddachaa banaa guyyaa har'aa irratti hirmaachuuf kan garasitti imalan yoo ta'u, akkuma namoonni iddoo mana murtii naannawaa Lidataa Addabaabaayii Baankii Awaash fuuldura gaaniin namoota huccuu keelloo uffatan buutanii hidhuu eegalan jedha namni Finfinnee irraa bilbilaan odeessanuuf qoode tokko. Daqiiqaa muraasaan booda maatii hidhamtoota dhaddacha irratti hirmaachuuf yommuu dhufanitti poolisii federaalaa dhaddacha irratti hirmaachuu akka hin dandeenye ittisuun hatantamaan iddoo san gadhiisanii akka deeman yoo hin taane immoo akka hidhamuu malanii akeekkachiisuun ari'an jedha namni taatee san hordofaa ture kun. Haa ta'u malee maatiin hidhamtootaa hin deemnu jedhanii diddaa agarsiisaniin poolisii federaalaa walitti qabuun maatii hidhamtootaa kana hidhuuf gara buufata poolisii naannawa saniitti kan deeman yoo ta'u garuu turtii daqiiqaa muraasaatiin boodatti karaa qixxeen gahanii akka gadhiisanis maddi kenna kun eeruuf kennee jira. Keelloo isaan kaawwatanii dhufan kanaaf namoota ganuma gaafuma isaan dhufanii naannoo Lidataa san iddoo Awaash Baankiitii fi iddoo Addabaabaayii karaadhaaf gara mana murtii nama seensisuuf gaafa gahan namoota qaqqabanii deebisuu fi namoota ganamaan namoota lama sadii warra uffata iyyuu hin uffatin hidhuudhaan eegalanii achi maatiin kaan hiriira gara mana murtii seenuudhaaf balbalarra gaafa gahee jedhu warra uffata keelloo uffate kaan ari'anii kaan qabanii gara mana hidhaadhaa deemanii. Irra baay'ee maatiidhaa uffata keelloo uffachuudhaan waan dhufaniif tolee hodhaa deemaa jedhanii qabanii gara mana hidhaa Baalchaa itti argamu yookaan mana hidhaa naannoo san jiru Lidataa jechuudha. Dubartoota lama takka intala Hawwii Ahmed maatii Jawaar Mohammad keessaa Boontuu Baqqalaa intala Dajanee Dhaafaa Roobeedhaa fi maatii Hamzaa Booranaa Adaalaa Shamshaddiin Tahaatii fi mucaa obboleessa Hamzaa Booranaa dabalatee ijoollee baay'ee walitti qabanii hidhuudhaaf erga jedhan booda maatii ta'uu isaanii erga bananii osoo deemaanii jiranii ID fidaa jedhanii irraa fudhanii gaafa laalan Boontuu fa'aa dubbisanii achi deemaa gara mana keessanii yookaan immoo tarkaanfii isinirratti fudhatama jedhanii doorsisanii. Akkasumas namoota huccuu aadaa fi kan biroo uffatanii dhaddacha irratti hirmaatuuf kutaa bulchiinsa Lidataatti argaman hunda akka hin seenne dhoorgamuun namoota achi turan irraa OMN odeeffatee jira. Dhaddacha banaa ture irratti sabboontota Oromoo kanneen mana murtiitti argamuun hayyootaa fi hooggantoota isaanii faamilee kennuuf achitti argaman keessaallee namoonni sadii kanneen huccuu aadaa uffatanii achitti argaman buutamanii akka hidhamne beekamee jira. Haalli guyyaa har'aa ture hedduu gaddisiisaadha kan jedhu namni Finfinnee irraa odeessanuuf qoode kun uummanni Oromoo mootummaa bilxiginnaa irraa murtii eeguu dhisee tokkummaan ka'ee falmachuun gabrummaa kana dhuma itti godhuu qaba jechuunis dhaamsa kan dabarfate. Murna sirna dimokiraasii hadheeffate kana uummanni Oromoo gonkumaa deeggaruu hin qabu jedhan qeerroon Arsii aanaa Suudee magaalaa Kullaam. Kutaaleen Oromiyaa adda addaa keessatti deeggarsa biyyeef jechuun qaama hawaasaa keessaa warra hubannoo hin qabne dirqamatti laachuun hiriira baasuuf carraaqaa jiran waan ta'eef qeerroon Oromoo kana galma hanqisuu qaba jechuun dhaaman Faayidaa Eliyaas. Murna ummata Oromoo karaa diinagdee fi siyaasaatiin dadhabsiisuu akkasuma hayyoota saba kanaa hidhee sabboontota ajjeesuun nageenya biyyattii booressaa jiru kana deeggaruun gonkumaa hin barbaachisu jedhan qeerroon godina Arsii aanaa Suudee magaalaa Kullaa OMN yaada isaanii laatanii. Dargaggeessi Oromoo duula mootummaan sirna nafxanyaa lalisu kun Oromoo fi Oromummaa irratti bane kana ofirraa qolachuuf sagalee tokko ta'uun barbaachisaadha kan jedhan qeerroowwan kunneen keessumattuu wayitii amma jirru kanatti qabsoon gaggeessuu qabnu kan tooftaa jijjiirrate ta'uu qabaa jechuun dhaamaniiru.
xurree hayyoonni keenya nuuf ka'an irraa nu maksu akkasuma mooraa qabsoo Oromoo laaffisuuf shirri murna humnaan biyyattii bulchaa jiruun xaxame kun waan itti yaadame eenyummaa saba kanaa lafarraa balleessuuf hojjetamaa jiru ta'uu hubachuun hundinuu bakka jiru ka'ee finciluun yeroon isaa ammaa jechuun yaadachiisan qeerroon godina Arsii aanaa Suudee. Mootummaan kun yeroo baay'ee badhaadhina maal jedhee kaasuu sila dargaggeessa ka hojii uumuu ka qabu ture. Waan isaan ittiin jiraatan hojii uumaniitiin ittiin maatii ofii gaggeeffatan kana irraa guureetiin saamuu jechuudha. Amma gama biraatiin bilisiqinaa yookaan immoo badhaadhina jechuun gama biraatiin saamuu waan inni qabu saamuu ofiin jiraachuu jechuudha. Of qofaa jiraachuu sagalee uummataa kan qaqqabee ofii humnaan agartee kaan hidhee kaan immootu reebee kaan ajjeesaatiin jiraachuu jechaadha. Badhaadhinni kun jechaadha yoo ka hubatan ta'e jechaadha. Oduma wal qabateen qeerroon aanaa Balee Gasgaar rakkoo akka Oromootti nurra gahe gamtaan qabsoofne irra aanuu qabnaa jaani. Kutaalee Oromiyaa adda addaa keessatti deeggarsa biyyiif jechuun qaama hawaasaa keessaa warra hubannoo hin qabne dirqama itti laachuun hiriira baasuuf carraaqaa jiran waan ta'eef kana hubatee qeerroon Oromoo muuxannoo qabsoo horate hawaasaaf qooduu qabaa jechuun dhaame qeerroon Balee Gasgaar OMN bilbilaan dubbise. Xumura irratti shira diinaatiin wal shakkiin dargaggoota Oromoo jidduutti akka hin dhalanneef malaa fi mariin waliin tarkaanfachuu qabnaa jechuun yaada isaa goolabe. Magaalaa Dirree Dhawaa ganda Lagharree jedhamuun waamamutti guyyaa har'aa barattoonni mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa Lagharree akkuma barnoota irraa bahaniin hiriira mormii dhageessaa akka turan jiraatan magaalaa Dirree Dhawaa tokko bilbilaan OMN timeeram. Gama biraatiin guyyaa kaleessaa dabballoonni bilxiginnaa fi poolisoonni waliin ta'anii magaalattii keessa bobba'uun hiriira deeggarsaa biyyi jedhaniin hawaasni magaalattii jala diduun namoota saba biroo ta'an walitti qabanii hiriira muummichaati jedhanii hawaasa burjaajessaa ooluun jaraa gabaafameera. Neemaa Umar dabalasa qabdi. Magaalaa Dirree Dhawaa ganda Lagharree jedhamu yaamamutti guyyaa har'aa barattoonni mana barumsaa Lagharree sadarkaa tokkoffaa fi sadarkaa lammaffaa akkuma barnoota isaanii irraa bahaniin hiriira mormii dhageessisaa akka turan jiraataan magaalaa Dirree Dhawaa tokko bilbilaan OMN himee jira. Barattoonni kunneen hiriira kanarratti dhaadannoowwan garaagaraa kan dhageessisan yoo ta'u mootummaa Abiyyi balaaleffachuudhaan Jawaar Mohammad dabalatee hidhamtoonni siyaasaa Oromoo akka hiikaman gaafachaa turuun ibsamee jira. Wayita barattoonni kunneen hiriira irratti dhaadannoowwan dhageessisaa turanitti poolisii magaalattii dhukaasa banuun hiriirri kun bittinfamuu isaa dubbatee jira. Jiraataan magaalaa Dirree Dhawaa kan yaada OMN'f laate kun hanga gabaasa kana qindeessinetti miidhaan humnoota sirnichaatiin barattoota irratti gahe akka hin jirre himee jira. Ani ranki milaji godina arge baati magaalaa Dirree Dhawaa andara daa yaamurrai wanta barattoonni mana barumsaa Lagharree sadarkaa tokko fi sadarkaa lammaffaa akkuma mana barumsaa irraa gabbaa'anii shalee hiriira walitti bahanii sagantaa dhageessanii turanii daawun Abiyyi Jawaar Mohammad waan jedhamu dhageessanii poolisii dirree duwwaa sittii kan gaarii duwwaatee mataa soodha adda facaasanii ijoollee barattoota ta'an. Kan biraa poolisiin asirratti barattoonni waan qabuuf jechaaru warra hojii biyyaa hojii keelloo uffate qabu muraasii ala ba'anii isaan kira nama barbaadamanii guutanii jiru. Hanga ammaatti hanga ammaatti akka illee hin jiru. Namoota rasaasaan adda facaasanii magaalaa Dirree yeroo nama jiru hidhamtoota siyaasaa fi kana karaa dandeenye akka irratti qabsiisaa jiraatti nama guddaa xiqqaa nama hedduu waa'ee ilaaltaatti. Gama biraatiin guyyaa kaleessaa dabballoonni bilxiginnaa fi poolisiin waliin ta'uudhaan magaalattii keessa bobba'uun hiriira deeggarsaa Abiyyi jaanii hawaasni magaalattii jalaa diduun namoota saba biroo ta'an irra hedduun kanneen afaan Oromootu haasa'uu hin beekne walitti qabanii hiriira muummichaati jaanii hawaasa burjaajessaa ooluun jaraa gabaafamee jira. Kanaaf hiriira guyyaa har'aa barattoonni kaasan kanaan wal qabatee haalli magaalattiin keessa jirtu yaaddessaa ta'uu kan himan maddeen qeerroof qarree dabalatee uummanni magaalaa Dirree Dhawaa dhimma hidhamtoota keenyaas ta'ee waan qabsoo teenya cimsuu irratti keessaan wal gurmeessee irratti hojjechaa jiraachuu beeksisanii jiru. Hawaasni Oromoo Ameerikaa kutaa bulchiinsa Minisootaa jiraatuun hiriira mormii cimaa adeemsisaa jira. Sarbamuu mirgaa namummaa Itoophiyaa keessatti raawwatamaa jiru akkasuma haala hooggantoota fi sabboontonni Oromoo manhidhaa keessa jiran gurra mootummaa addunyaa boosuuf kan geggeeffamaa jiru as jedhameera. Faayidaa Eliyaas gabaasa dabalataa akka itti aanutti dhiheessiti.
Sarbamuu mirga namoomaa Itoophiyaa keessatti raawwatamaa jiru akkasuma haala hoggantootaa fi sabboontonni Oromoo mana hidhaatti keessa jiran gurra mootummaa addunyaa buusuuf hawaasni Oromoo Ameerikaa kutaa bilchiinsa Minisootaa jiraatu hiriira mormii gaggeessaa jiru. Kaayyoon hiriira kanaa deeggarsa hidhamtoota siyaasaatiif qaban agarsiisu karaa dippiloomaasiitiin uummata sagalee dhabeef sagalee ta'uu fi ajjeechaa lammiilee nagaa irratti waraana mootummaatiin raawwatamaa jiru Ameerikaan akka hubattuuf kan taasifamedha. Hirmaattoota hiriirichaa keessa rogeessi Oromoo dargaggoo Abdulrazaaq Dube. Namoonni hiriiricha irratti hirmaatan uffata halluu keelloo uffachuun sochii keelloo yookiin Oromoo Yellow Movementiif deeggarsa qaban agarsiisuun cinatti dhaadannoolee garaagaraa dhageessisaa akka turanis ibsamee jira. Hawaasni Oromoo biyyoota alaa keessa jiraatan hawaasa biyya keessa jiru wantoota ittiin deeggaruu danda'u keessaa tokko karaa dippiloomaasiitiin uummata sagaleen isaa uggurameef sagalee ta'uudha kan jedhu rogeessa kun. Kanuma irra dhaabbachuun guyyoota muraasa dura hawaasni Minisootaa waltajjii hatattamaa taa'uun hiriira kana murteessuun guyyaa bifa qindoomina qabuun gaggeessaa jirra jedhe. Walumaa galatti mootummaan biyyoota alaa Itoophiyaa waliin hariiroo bara dheeraa qaban akkasuma kanneen deeggarsa diinagdeetiin Itoophiyaa cinaa dhaabbatan keessumattuu Ameerikaan rakkoo biyya keessatti mudate kana sirriitti hubachuu qabdii kan jedhu rogeessa kun. Kanaaf ammoo sagaleen keenya murteessaa ta'uu hubachuun hawaasni Oromoo biyyoota addunyaa keessa jiraatan qabsootti cimuu qabaa jechuun dhaamsa dabarfate. Uummata sagalee hin qabne kanaaf sagalee ta'uudha. Uummata keenyaaf sagalee ta'uudhaaf har'a uummanni Oromoo Minisootaa kaleessa dheengadda waltajjii jennee hiriira har'aa kana murteessinee har'a hiriiratti baanee jirra. Hiriira har'aa keessatti jecha biyya keessatti adeemsifamaa jiru dararii hooggantoota keenya irra gahaa jiru. Hooggantoonni keenya guyyaa 7ffaa olmost xumuranii guyyaa 8ffaadhaaf lagannaa midhaanii fi bishaanii irra jiru. Lagannaa isaan godhaaran kun gaafiiwwan isaan dhiyeessantu jiru. Gaafiiwwan isaan dhiyeessan kun gaafiilee salphaa maatiin keenya yoo nu gaafachuuf dhufan dararamuun haa dhaabbatu. Koloneel Gammachuu Ayyaana bakka duraan irraa kaafametti deebi'ee bakka duraan turetti haa deebi'u. Akkasumas gaafilee adda addaa yeroo adda addaa hooggantoonni keenya kaasaa jiran kana qabannee isaaniifis sagalee ta'uudhaaf uummata keenyaaf in general uummata keenyaaf sagalee ta'uudhaaf specifically immoo hooggantoota keenya manneen hidhaa keessatti dararamaa jiraniif sagalee ta'uudhaaf baane. Egaa mootummaan Ameerikaa fi mootummaaleen biyya alaa kana jiran mootummaan Ameerikaa mootummaan Awurooppaa akkuma beekamu Itoophiyaa wajjin hariiroo bara dheeraa qabu deeggarsa dinagdee guddaa godhuu fi egaa mootummaan biyya kanaa mootummaan Ameerikaa kun kan ijaaramee jiru naannolee irraa naannolee sanniin keessaa immoo tokko Minisootaadha. Kan Minisootatti hiriira baaneef mootummaan Ameerikaa dhiibbaa biyya keessatti uummata Oromoo fi sabaaf sablammoota adda addaa irra gahaa jiru wajjin wal qabatee deeggarsi mootummaa Itoophiyaatiif godhamu haa dhaabbatu. Mootummaan Ameerikaa fi mootummoonni addunyaa biyya sana keessatti miidhaa uummata Oromoo irratti gahaa jirus haa ilaalanii uummata keenya bira haa dhaabbatanii jennee sagalee dhageessisuudhaaf baane jechuudha. Tole sagaleen keessan akka guutummaa idil addunyaatti akka dhaga'amuuf takka ammoo biyyoota addunyaa keessatti faca'ee akka dhaga'amuuf takka fudhatama akka argatuuf haala kamiin irratti hojjetamuu qabaa jette? Egaa wanti guddaan bakka adda addaatti gaafatamaa turressi akkuma Oromiyaa keessatti yeroo adda addaa deddeebi'ee iddoon qabsoo Oromoo iddoo adda addaatii dhoohu yeroo baay'ee qabsoo biyya alaa kana keessattuu diiyaaspooraadhaan godhamu keessatti Minisootaan akka handhuuratti sochiin Minisootaa irraa ka'u kun biyyoota alaa kanatti Ameerikaa Awurooppaa keessa iddoo adda addaa daddafee dhaqqaba jechuudha. Sochii goonu kana keessatti karaa akkamiitiin deemuu qabna kan jedhu mariis taasifnee jirra. Hiriira bahuu qofaa miti. Marii taasifne kana keessatti dhaabbileen advookesii irratti hojjetan karaa adda addaatiin deeggarsa isaan barbaadan bira dhaabbannee advookesii keenya cimsinee sagaleen uummata keenyaa akka dhagahamu gochuu irratti karaa adda addaatiin keessattuu ijoolleen biyya keessatti qabsoodhaaf baatee miidhamaa jirtu leccalloodhaan bira dhaabachuu ijaaramanii gargaaruu humanitarian assistance karaa adda addaatiin godhamu akkaataatti godhuu danda'amu irrattis marii adeemsifnee jirra. Egaa marii kana karaa adda qabsoo biyya keessa jiru kana deeggaruudhaaf
waliigaltee irra geenyeeti kan addaan baane biyyoota adda addaa keessa Oromoota jiraniifis ergaan darbaa ture. Yeroo ammaa kanatti yeroo Oromoon dubartiin Oromoo bakka adda addaatti gudeedamaa jirtu kanatti yeroo daa'imni Oromoo lafaa ol kaanii daa'imman Oromoo xixiqqaa lafaa ol kaatu ajjeesaa jiran kanatti yeroo abbaa fi haadhota mana keessa jiran mana dhaqanii ajjeesaa jiran kanatti teennee ilaaluun qabnu Oromoon addunyaa hunda irra jirtu ol kaatee Oromoodhaaf sagalee ta'uu qabdi kan jedhu ergaaleen marii keessatti darban keessaa tokko jechuudha. Miidhaa uummata Oromoo irra gahaa jiru mootummaan addunyaa arguu qaba. Kanaaf ammoo murteessaan hawaasa Oromoo biyyoota addunyaa garaagaraa keessa jiraatanidha waan ta'eef yeroon keessa jirru dhukkuba COVID-19 waliin ulfaataa ta'us of eeggannaan socho'aa obboloota keenyaaf ammoo sagalee haa taanuu jechuun yaamicha dhiyeesse. Kabajamtoota fi daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduu teenya sirnaan goolamne xumura irratti xalayaa paartiin Koongireesii Federaalistii Oromoo boordii filannoo biyyaalessaatiif barreesse isiniif dhiyeessina. Xalayichi kan armaan gadiiti. Guyyaa gaafa 27 ji'a 5 bara 2013 boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaatiif paartiin keenya Koongireesiin Federaalawaa Oromoo yookaan KFO'n hundeeffama isaarraa eegalee qabsoo karaa nagaatiin kan amanu rakkoolee siyaasaa Itoophiyaa kan waqtaa'us ta'een kanneen turan furuuf marii fi waliigalteen barbaachisaa ta'u akkasumas taayitaa mootummaa qabachuuf meeshaa fi humnaan fayyadamuu caalaa uummata bal'aa biratti fudhatama kan qabu filannoo haqaa fi bilisaa gaggeeffamuuf hawwii gaarii qabnu ibsaa turrullee dirreen siyaasaa biyya keenyaa dhiphachuurraa kan ka'e sirni bulchiinsa paartii keenyas ta'e uummanni keenya gaafatu dhufuu hin dandeenye walitti dhufeenyi caasaa mootummaa fi paartii biyya bulchaa jiru baay'ee wal xaxaa fi wal keessa gala ta'urraa kan ka'e dhaabbileen dimokiraasii bilisa ta'uu fi kaayyoo dhaabbataniif hojjechuu hin dandeenye paartiin keenya haala heerri mootummaa fi seeronni biyyattii biroo eeyyamaniin tarsiimoo sagantaa siyaasaa keenya sosochoonee uummataaf ibsuu hin dandeenye haala rakkisaa keessa otoo jirru filannoon walii galaa marsaa jahaffaa dhufaa jiramu wantoota baay'ee rakkisoodha jedhaman akka kana gaditti tarreessina. Tokkoffaan caasaan boordii filannoolee otoo hin hafin kaadireen paartii biyya bulchuun ichi nam'anii jiru qaamni olaanaa boordichaas hawaasa minjaalarraa kan hafe rakkoo caasaa gadii keessa jiru sakatta'ee kallattii furmaata kaa'uuf fedhiin qaban tokkoon gadaanadha yookaan fedhumaayyuu waan hin qabneef amantamummaan murtii boordicharraa qabnus saffisaan gadi bu'aa dhufeera. Lammeessuun filannoo filaalchisee carraa hojii lammiileen argatan deeggarrullee itti gaafatamummaa biyyaalessaa kan akka filannoo baattachuu namoonni danda'an kan ittiin dorgoman muuxannoo hojii olaanaatiin lammiileen hir'ina qaban warra ramadamaniif amanamummaa isaanii irratti shakkii olaanaa qabna. Sadeessoon labsiileen hidhamaa ta'an lakkoofsa 1162 irraa 2011 keewwata 229 fi 33 bi otoo hin fooyya'in gara filannootti seenuun filannoon gartummaarraa bilisa ta'een adeemsifamuu danda'uusaa akka shakkinuuf nu dirqisiiseera. Arfeessuun wajjiraaleen keenya godinaalee fi aanaalee Oromiyaa hedduu keessatti argaman bakka caccabsamanii saamamanii fi humnaan cufamanii jiranitti kaadhimamtoota fi taajjabdoota keenya walitti qabuun danda'amuusaa tilmaamuun nu rakkisee jira. Shanaffaan miseensonni KFO koree hojii raawwachiiftuu olaanoorraa kaasee hanga caasaa keenya sadarkaa garaagaraatti jiranii fi hojii nuuf mijeessuu dorgomtoota fi taajjabdoota filachuu danda'an bakka hidhamanii yookaan sodaachisuu isaanirratti raawwatamaa jirurraa ka'uun naannoo jiraatanirraa baqatanii jiranitti keessumaa immoo miseensonni keenya hidhamanii jiran dhiibbaa isaanii fi maatii isaanirra ga'aa jirurraa kan ka'e nageenyi fi jireenyi isaanii haala rakkisaa keessatti
isaanii maddeen gabaasanii jiru. Garuu manni murtii oolmaa federaalaa damee lidatatti dhaddachi farra shoorarkaa fi yakkoota dhimma heeraa tokkoffaa galmee himataa obbo Jawaar Mohammadii fi namoota 24 ilaaluuf guyyaa irratti kan baallamee ture. Akka gabaasa maddeenitti hojjettoonni miidiyaalee erga sakatta'amanii mooraa mana murtichaa keessa ol seenanii booda humnoota mootummaatiin eeggatamanii jiru. Poolisiin bulchiinsa magaalaa Finfinnee ajaja gubbarraa dhufe sababa jechuun miidiyaalee fi koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa dhaddacha akka hin seenne dhoorganii ji'a maddeen pirezidaantiin mana murtii olaanaa Itoophiyaa dhimma kana nan qulqulleeffadhaa jee garuu yoomitti akka qulqulleeffatuu fi qaamolee nageenyaa miidiyaalee fi namoota akkasuma immoo dhaabbilee mirga namoomaa ittisan irratti tarkaanfii fudhatu ifan goone. Gaazexeessitoonni miidiyaalee bilbilaa fi kaameeraallee qabatanii mana murtii akka hin seenne humnoota mootummaatiin dhoorgaman. Tarkaanfiin poolisoonni fudhatan kun isa durirraa adda jedhamee jira. Gama biraatiin lakkoofsi humnoota poolisii ergaa eegumsaaf har'a dhaddachatti bobbaafaman lakkoofsi isaanii akka malee dabalee jame. Himatamtoonni lagannaa nyaatarra jiran kanneen dubbachuu waan hin dandeenyeef baallamni biraa akka qabamuuf xalayaadhaan mana murtichaa gaafatanii jamee jira. Bu'uuruma kanaan bitootessa tokko bara 2021tti baallamni biraa qabamee jira. Obbo Jawaar Mohammad, obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee Oromoonni galmee isaanii jalatti himataman ajjeechaa artisti Haacaaluu Hundeessaa waxabajjii 29 bara 2020 galgala raawwatameen booda kan to'annoo jala oolfaman. Barii isaa waxabajjii 30 bara 2020 to'annoo humnoota mootummaa jala Oromoonni hedduun magaalaa Finfinnee keessatti oolfaman. Ajjeechaa artisti Haacaaluu Hundeessaa fi hidhamuu hooggantoota miseensota paartiilee siyaasaa kana mormuun mormiin guutuu Oromiyaa keessatti yeroo sanitti dho'ee ture. Humnoonni mootummaa mormii san ukkaamsuuf humnaa ol fayyadamanii namoota hedduu lubbuu galaafatuunis kan yaadatamu. Akka mootummaan jehutti reeffi artisti Haacaaluu Amboo geeffamuu hin qabu, Finfinneetti awwaalamuu qabaa jechuun dura dhaabbatanii jechuun kan obbo Jawaar Mohammad faa hidhatti darbate. Obbo Jawaar Mohammadiif waahiloonni isaa amma hidhaa jiran baay'een isaanii fincila uummata Oromoof guutummaa biyyattii keessatti bara 2015 xumuraa hanga bara 2018tti geggeeffame keessatti TPLF buqqisuu san keessatti uummata gurmeessuu fi miidiyaaliin fayyadamanii kufaatii san ariifachiisuu keessatti qooda olaanaa qabu. Abbaan halangaa waliigalaa Itoophiyaa obbo Jawaar Mohammad dabalatee namoota 24 irratti himannaa banuun kan yaadatamu yeroo ta'u garuu himatamtoonni murtii haqaa argatu irratti danqaaleen jiru hammaataa dhufe. Himataalee dhiyaataa jiran keessaa gariin isaanii kan kufan yeroo ta'u garuu yeroo filannoon dhiyaataa jiru kanatti mootummaan miseensota paartiilee siyaasaa Oromoo jajjaboo jedhaman hidhatti guuree filannoo gaggeessuun fudhatama hin qabu jechuun lammiileen biyyattii hedduun yaaddoo isaanii ibsaa jiru. Bitootessa 21 bara 2021tti baallamni hidhamtoota Oromoo mana murtiitti dhiheessuu qabame isa dhumaati moo sababoota biraatiin ammas hidhamtoonni mana hidhatti deebifamaniin gaaffiidha. Walumaan kan eenyu ta'a? Addi bilisummaa Oromoo Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaatiif xalayaa barreesse. ABO'n barruu Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaatiif barreesse kanaan Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa sarbamiinsa mirgoota akka eegamu akka kabajamuu fi guutumaan guututti akka hojiirra ooluuf akkasumas akka biyyattiitti iddoowwan sarbamiinsi namoomaa itti raawwatametti tarkaanfii barbaachisu akka fudhatu dhaaba hundeeffamee ta'uu eereeti jira. Haa ta'u malee komishinichi hundeeffama isaa bara 2000 irraa eegalee waggoota 12f mootummaa biyyattii bulchaa ture jalatti hoogganamuun dhiittaalee mirga namoomaa raawwatamaa turuu yaadachiise. Waggoota lamaan dabran hojii komishinichi sarbamiinsa mirga namoomaa lammiilee nagaa irratti maayikaadirratti Matakkal, Konsoo, Humaratti fi bakkoota biratti raawwatame gabaasuu isaatiif galateeffateetii jira. Ka'umsi rakkoolee gabaafaman duraa fi booda jiru magaalaa Waajjirri guddichi komishinichaa keessa jiru dabalatee hooggantootaa fi miseensota ABO dabalatee sarbama raawwatamaa turee fi gahaa jirudha jeem. Dabaluunis jijjiiramni haqaa Abiyyi biyyattii keessatti fiduuf jiru afaan qofa ta'uu kan ibse addi bilisummaa Oromoo sababa waliin tarreesseetii jira. Hooggantoota dhaabichaa sadarkaa garagararra jiran mana hidhaa kanneen jiran obbo Abdii Raggaasaa, Mikaa'el Booran, Lammii Beenyaa fi Daawit Abdataa dabalatee manni murtii yeroo afuraffaaf mirga wabiin akka ba'an ajajee ture jira. Sababootaa fi akkaataa manneen murtii mirga wabii hooggantoota kanneeniif eege barreeffama kana keessatti bal'inaan ibsee jira addi bilisummaa Oromoo. Dhuma barreeffama komishinichaaf ergee kanaan hojmaata duraan turee fi kan haaraa irratti rakkoon jiraatullee karaa heera mootummaatiin mirgi namoomaa akka eegamuuf komishinichi dirqama qabaachuu eere keessattuu adda durummaan dirqamni mootummaan akka kabajamu yaamicha dhiyeessee jira addi bilisummaa Oromoo xalayaa komishinii mirga namoomaa Itoophiyaaf ergee tanaan. Boordiin filannoo biyyaalessaa adda bahiinsa hooggantoota adda bilisummaa Oromoo ilaalchisuun ibsa baase.
boordiin filannoo biyyaalessaa ibsaarraa baase keessatti addi bilisummaa Oromoo rakkoo adda addummaa isa jidduutti uumame miseensotaa fi koree hojii raawwachiiftuu dhaabbachaa waliin ta'uun koraa waliigalaa gaggeeffatanii karaa kamiinuu ta'uu furachuu akka qaban ibseetii jira. Dabalata Gammachiis Magarsaatu qindeeffate. Boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa ibsa guyyaa har'aa baaseen bu'uura labsii heeraa 1113 muraa 2011 akkasumas heera naamusa keewwata 1162 2011 bu'uura godhachuudhaan aangoo isaaf kenname irratti hundaa'uudhaan paartiilee siyaasaa tumsuuf to'achuuf hojii dhaabbata boordichaa ta'uu himee jira. Haaluma kanaan waldhabdee hooggantoota adda bilisummaa Oromoo gidduutti uumamee karaa seerawaan hiikuuf yeroo adda addaatti yaalaa gochuu turuusaa ibsee jira. Miseensonni koree hojii raawwachiiftuu dhaabichaa muraasni durataa dhaabichaa hojiirra ogguruuf xalayaa baatii adoolessa 2012 boordichaaf barreessaniin mallattoo itti aanaa hayyuu duree dhaabichaatiin kan ragga'e boordichaaf ergamuusaa ibsee jira. Dabalataanis hooggantoota dhaabichaa wal dhaban garee lamaanuu yeroo garaagaraatti komii iyyannoo isaanii gara boordichaatti dhiyeeffachaa turuu boordichi eeree jira. Gama biraatiin hayyuu dureen dhaabichaa walgahii waliigalaa waajjira guddichatti fulbaana 2013 geggeessaniin itti aanaa dhaaba isaanii fi miseensota koree hojii raawwachiiftuu koree giddugaleessaa hamma tokko irratti hanga korri sabaa guddichi ittaanu geggeeffamutti itti gaafatamummaa isaanii irraa mulqamuu xalayaa ibsu boordicha beeksisuu ibsee jira. Waldhabdeen paartiilee siyaasaa gidduutti yeroo uumame iyyannoon boordichatti wayisa dhiyaatu keewwata seeraa tumame bu'uura godhachuudhaan iyyannoolee garee lamaanuu irraa dhiyaate qulqulleeffachuuf koree dhimmicha qoratu hundeessuu ibsee jira. Dhimma kana ilaalchisee ogeeyyoonni garee lamaan irraa dhimmicha qoratan walitti dhufuu dhabuudhaan osoo milkaa'ina hafuusaas boordichi ibsee jira. Kanaaf jedha boordichi adda bilisummaa Oromoo rakkoo adda addummaa isaan gidduutti uumame miseensotaaf koree hojii raawwachiiftuu dhaabichaa waliin ta'uun kora waliigalaa gaggeeffatanii karaa kamiinuu ta'uuf furmaata akka argatan boordichi ibsee jira. Adda bilisummaa Oromoo yeroo garaagaraatti hooggantootaaf miseensonni isaa akkasumas waajjiraalee isaa baay'een jalaa cufamuu boordii biyyoolessaaf ibsaa turuu boordicharras immoo deebii kan hin arganne ta'uu yeroo garaagaraatti komachaa turuun ni yaadatama. Itti gaafatamtuun boordii biyyoolessaa Itoophiyaa adda Burtukaan Miidhagsaa guyyaa har'aa gaaffilee namootaaf yeroo deebii kennitu paartiileen siyaasaa ABO'f KFO'n waajjiraaleen isaanii jalaa cufamuu iyyata galfachaa turuu isaanii himtee bakkaaf qaama kamiin akka cufamee ibsuu dadhabuudhaan rakkinicha furuu rakkisaa ta'uusaa himtee jirti. Yaadota wal faallessa kana deebii adda bilisummaa Oromoo maal ta'a isa jedhu odeeffachuuf carraaqqiin keenya itti fufa. Boordiin biyyaalessaa Itoophiyaa iyyannoo paartiin sosochii biyyaalessaa Amaaraa Abin boordichatti galfatee ilaalchisee ibsa baaseetii jira. Boordiin filannoo biyyaalessaa ibsa guyyaa kaleessaa baaseen dubbii fi dhaadannoowwan hiriira deeggarsaa muummicha ministeera Abiyyi Ahmadiif Oromiyaa keessatti bayame irratti dhagahame qallabsii fi naamusa galmee paartii siyaasaa cabsee jee. Oromiyaa keessatti hiriirri deeggarsa muummicha ministeera Abiyyi Ahmadiif guyyoota lamaan dabran bahamaa ture irratti paartiin sosochii biyyaalessaa Amaaraa Abin karaa sirrii hin taaneen yakkameen jira. Kunis dambii naamusa paartilee waliin mallatteessan kan cabseedha jechuun boordii filannoo biyyaalessaatti iyyachuusaa ibseetii jira. Boordiin filannoo kutaa miidiyaa isaa waliin ta'uun xiinxalaa guggii miidiyaalee hiriirichaaf taasifame qorachuun hiriiricha irratti hooggantoonni paartii badhaadhinaa deeggartoonni fi miseensonni mootummaa hirmaachuu mirkaneesseetii jira. Boordichi haasawaa hooggantootaa fi miseensonni paartii bilisiginnaa taasisan miidiyaaleen biyyattii baay'een kallattiin gabaasaa turus mirkaneessuu ibseetii jira. Dabaluunis haasawaa hooggantoonni bulchiinsa godinaa fi magaalota muraasa taasisanii fi dhaadannoowwan paartileen karaa nagaatiin boorditti galmaanii mallattoo fudhatan irratti dhiibbaa akka qabu hubachuu ibsee jira. Boordichi dhaadannoon hiriirtotaan qabatamanii fi dubbiin hooggantoonni dubbatan kunis paartii akka Abin Baldaraas ABO Shanee kan gocha jeequmsaa irratti hirmaachuun juntaa jamee waamamu TPLF waliin tokko godhuudhaan diina Itoophiyaa fi seeraan ala jechuun qallabsii galmee filannoo paartilee siyaasaa fi dambii 1162 muraa 2011 cabseedha jedha boordichi ibsa guyyaa kaleessaa baase kanaan. Dabalataan paartileen olitti ibsamanii fi paartiin biyya bulchaa jiru kan waliin mallatteessan sanada kakuu keewwata 8 muraa takkaa irratti kan ibsame paartileen hundinuu dhimma kamirratti illee kaayyoo qabaachuu malan garaagarummaa yaadaa sanyummaa yookaan dhimma biraa sababa godhachuun gocha mirga paartilee kaanii kan faallessu yookaan dhiphisurraa dirqama of qusachuu qabu kan jedhus cabsuu himeetii jira. Gochaan kun yeroo boordichi gabatee filannoo xumuraa baasuun ifatti hojii eegaletti raawwachuu isaa dorgommii filannoo irratti paartileen karaa walqixa tahee mirga wal dorgommuu isaanii balarraa waan buusuuf boordicha yaaddessuu ibsee jira. Hoggansi paartii biyya bulchaa jiru kan sadarkaan jiruu fi hoggansi mootummaa sadarkaa adda addaarra jiru gochaa isaanii kana irraa akka of qusachuu qabanillee ibseetii jira. Gara fuula durattis akka addaa dambii seeraa fi naamusa galmee paartilee siyaasaa qajeelfamoota wal qabataniin sochii fi dambii paartilee hordofuun tarkaanfii barbaachisaa hanga kaadhimummaa irraa haqutti
kan fudhachuu danda'u ta'uu akeekkachiisee jira. Boordichi muummichi ministeera Abiyyi Ahmad hiriira Oromiyaa kutaalee garaagaraa keessatti bahame kana fuula FB isaa irratti galateeffataniiti jiran. Wayita hooggantoonni fi miseensonni paartilee siyaasaa Oromoo kan ABO fi KFO baay'een murtii dhabanii mana hidhaa keessatti diddaa nyaatarraa jiran kanatti yeroo garaagaratti paartileen kanneen hooggantoonni fi miseensonni jalaa hidhamu akkasuma waajjiraaleen isaanii guutummaatti mootummaan jalaa cufamu wayita ibsaa jiranitti iyyata paartii ABN'if ibsa baasuun boordii filannoo biyyaalessaa hangam walabaan kan nama gaafachiisu kanneen jedhan hedduudha. Godina Harargee Lixaanaa Doobbaarraa deeggarsa muummicha ministeeraatiif jaamee konkolaataan namoota fe'ee gara magaalaa Ciroo deemaa ture karaarraa maquun namootarraa miidhaa geessuu jiraatan magaalaa Doobbaa tokko BBS'tti hime. Namoonni hiriira deeggarsaaf ba'uuf magaalaa Doobbaarraa gara magaalaa Ciroo imalaa turan jaalatanii osoo hin taane dirqamaan doorsifamanii akka ta'e jiraatan aanaa Doobbaarraa dubbifne kun himee jira. Konkolaataan deeggarsa muummicha ministeeraatiif jaame kun guyyaa kaleessaa gara magaalaa Ciroo namoota fuudhee deemaa ture osoo Ciroo hin gahin dhagaa cabsaa fi arba rakkattee jidduutti karaarraa maquun mana namaa seenuun miidhaa qaamarra dhaqqabsiisuu hima. Namoota konkolaaticharra turanis ta'ee kanneen alatti rukutaman buufataalee naannawa sanii fi kanneen magaalaa Doobbatti yaalamaa jiraachuus dubbata. Dabaluunis dabballoonni paartii Bilisiginnaa namoota hiriirratti hirmaachuu oolan maallaqaan adabuu fi reebicha irratti raawwatanii jira. Kanaaf uummanni reebichaa fi adaba maallaqaa sodaaf hiriira bahus jira. Dhumarratti jiraatan aanaa Doobbaa kun akka jirutti adeemsi paartii Bilisiginnaatti deemaa jirtu hawaasa irratti guyyumaan guyyatti dhiibbaa dabalaa waan dhufeef fincila uummataa hamaa kaasuuf duumesseessaa jira jedhama. Haalis namoonni miidhaan qaamaa cimaan osoo irra hin gahin akkanumatti makiinaan kararraa maqee mana namaa seenee rabbiin baasee haalis buufatuma fayyaa haalis aanaa Doobbaa wallaanamu jiranii arbarakkattee osoo hin geenye arbarakkattee osoo karaa Ciroo deemanii. Uummanni waan afaan qawwee duwwaa jiruuf sodaa lubbuudhaatiif jee waan tangoon hin qabu waan ta'eef qamee waan itti jiruuf namni lubbuu qabu du'anis hanga isarra hin geenyetti ni sodaata waan ta'eef balaa kanaatiif saaxilamaa jiran jechuudha. Hiriirri deeggarsa muummicha ministeeraatiif jaame kun guyyaa har'aa godina Harargee Bahaa magaalaa Dadariitti kan gaggeeffamee ture yeroo ta'u guyyaa kaleessaa aanaa Meettaa naannawa magaalaa Caalanqootti maqaa hiriira deeggarsaatiin barattootaa fi namoota nagaa dirqamaan konkolaataatti fe'anii hiriiraaf osoo imalchiisaa jiranuu konkolaataan garagalee lubbuun namoota 50 walii dabruun ni yaadatama. Namoota balaa kanaan dhuman malees kanneen miidhaan qaamaa irra ga'e gariin hospitaala Harar Hiwoot faana geeffamuun yaala irratti akka argaman gabaafamee jira. Wajjirri kominikeeshinii aanaa Meettaa dhimma namoota dhumanii osoo hin gabaasin hiriirri nagaan xumuramee jira jechuun FB isaa irratti maxxansuun namoota baay'ee biratti muufii uumuun miidiyaalee hawaasaa irratti mul'ate ture jira. Oduu keenya xumuraatiin hawaasni Oromoo biyya Ameerikaa kutaa Minisootaa jiraatan guyyaa kaleessaa hiriira mormii gaggeessan. Hiriirri kunis dhiittaa mirga namoomaa Itoophiyaa keessatti raawwatamaa jiru balaaleffachuun kan bahame yeroo ta'u hooggantootaa fi miseensota paartilee siyaasaa Oromoo manneen hidhaa keessatti rakkachaa jiran bira dhaabbachuuf akka ta'ellee ibsamee jira. Hiriirri kunis wayita hidhamtoonni siyaasaa Oromoo obbo Jawaar Mohaammed, obbo Baqqalaa Garbaa Hamzaa, Booranaa Shamsattiin Xahaa fi waayiloonni isaanii guyyaa torbaaf mana hidhaa Qaallittii keessatti diddaa nyaataa lagachuu irratti jiranitti. Akkasuma qondaalonni adda bilisummaa Oromoo obbo Kennesaa Ayyaanaa fi obbo Mikaa'el Booranaa guyyaa sadiif mana hidhaa Galaan keessatti diddaa nyaataa lagachuun gaggeessanii jiranitti hiriirri Minisootaa kun gaggeeffame. Hiriira kana irratti Oromoonni magaalaa Minisootaa baay'inaan argamuun dhaadannoolee garaagaraa qabatanii fi sagaleenis dhageessisaa turan. Irra caalaan hiriirtota uffata keelloo uffachuun kan hirmaatan yeroo ta'u duula uffata keelloo torbee lama dura labsamee hidhamtoota siyaasaa Oromoo isinii wajjin jira jedhu dhaamsa jedhu dabarsuu fi hamilee hidhamtootaa jajjabeessuu duula gaggeeffamaa jiru deeggaraniitii turan. Hiriira Minisootaatti gaggeeffame kana irratti hiriirtonni sarara duraa irratti argaman sansalataan harka isaanii walitti hidhuun mallattoo dararaa hidhamtoota siyaasaa keessa jiran ibsaniiti turan. Xumura hiriiricha Minisootaa guyyaa kaleessaa irratti guyyaa har'aa jechuun guraandhala 4 takka Oromoonni hundi soomana ooluun hidhamtoota siyaasaa kan guyyaata 8tiif Sasaabirruu, Baaroo Tumsaa, Elomoo Qilxuu, Jaarraa Abbaa Gadaa, Abishoo Garbaa, Hayilee Fidaa, Maannoo Mazannir, Hayila Maariyaam Gammadaa, Garasuu Dhukii, Asaffaa Shaaroo Lammii, Batar Abdii, Caalii Shonee